Guyyaa har'aa kan nuti haasofnu dhiirri dhugaan jiraa kan jedhu irrattidha. Dhiironni eeyyee sirriitti ka'aa jettu jedheen yaada. Karaa faallaa ta'een dubartoonni immoo lakkii hin jiranii jettu natti fakkaata. Yeroo hedduu dubartoonni dhiirri dhugaan ni jiraa jedhamanii yeroo gaafatamanii lakkii gonkumaan jiruu jedhu. Kan immoo argachuudhaaf baay'ee ulfaataadha jedhanii yaadu. Karaa faallaa ta'een immoo dhiironni yeroo gaafatamanii tokkoon isaanii dhiira dhugaa akka ta'anidha kan isaan himani yookaan amanani. Egaa eenyummaa isaaniitii miti kan gaafatamu. Hariiroo keessatti akkamiinidha dhiirota dhugaa jedhamanii kan ibsamani. Yaada garaagaraa kan ta'e kunis yookaan immoo dhiiraa fi dubartoota gidduu uumamaan yaada garaagaraa ta'ee jiru kana maaliifidha kan uumame? Kanaaf egaa dhiironni dhugaan ani dhugaadha wanta jedhaniif osoo hin taane yookaan namni biraa wanta isaan dhugaadha jedhamee dubbatameef osoo hin taane gochaa isaaniitiin kan adda ba'an natti fakkaata. Dhiira dhugaadha jedhamee karaalee ibsamuu danda'u 8 waliin kan ilaallu ta'a. Warri kun warri yaabee tufaadha balballi isaanii. Dhiirri dhugaa ta'ee karaan itti adda ba'uu danda'u inni jalqaba hiriyaa jaalalaasaa eenyummaa ishee isa sirriidhaan ishee jaalata akkanumallee ishee kabaja. Yeroo baay'ee dubartoonni hariiroo jaalalaa keessa ta'anii hariiroo sanaatti gammadoo miti. Sababni isaa immoo eenyummaa isaanii isa sirrii qabatanii dhiyaachuu hin danda'ani. Yoo eenyummaa isaanii isa sirriitti dhiyaatan immoo dhiironni sun gadi isaan buusu yookaan isaan tuffatu. Tunni akka isheen ifaan haasoftu isheen affeerree ni baay'atu. Kanumas yeroo hedduu dhiironni maaliif ishee waliin taate jedhamanii yeroo gaafatamanii bifa ishee agarteettaa? Dhaabbii ishee agarteettaa? Kan jedhan ni jiru. Isheen haasa'uu eegaltu immoo ishee waliin ta'uun na jibbisiisa kan jedhan ni jiru. Sababni isaas kan inni ishee waliin jiru sababuma tokkoofidha. Sababoota biroof yookaan wanta biraaf isheen barbaadu. Kun immoo dhiira dhugaa ta'uu miti. Kanaaf egaa dhiirri dhugaan dubartii isa waliin jirtu eenyummaa ishee isa sirrii fi isa dhugaaf ishee jaalata. Yaada ishee, karoora ishee, yaaduma keessa ishee jirudha kan inni jaalatuu fi yookaan bifa ishee diidaan jiru ilaale yookaan sababuma ta'eef qofa ishee waliin hin ta'u. Yeroo ishee waliin ta'us dhiirri dhugaanii sirriimatti miirri jaalalaa akka isheetti dhagahamu yookaan inni akka ta'ee fi akka isheetti dhagahamu godha. Kunis yeroodhaa gara yerootti gochaan kan agarsiifamudha. Namni akkanas nama dhugaadha. Isheetiinis eenyummaa isheetiin nama jaalatu nama sirriidha jechuudha. Inni lammataa dhiirri dhugaa ta'e karaan itti beekamu hariiroo isaanii sana ni eega. Eeguu jechuun egaa jecha gaariin taaneen ishee hin gaddisiisu. Hariiroo sanas jecha hin taaneen hin balleessu. Ishee irratti nama biraa hin ilaalu yookaan hin ejjusi. Yeroo kamittiyyuu immoo ifa ta'a eenyummaa isaanii ibsaa fi wanta dubbachuu barbaadu ni dubbata. Jaalallee isaas ni eega. Eeguun egaa salphaa miti. Aarsaa hedduu kaffalus ni barbaada. Of eeganii nama sanas wanta gaarii hin taanerraa yookaan wanta balaa ta'erraa eeguu ni dabalata. Jaalallee sana gammadduu godhuunis dhiira itti gaafatamummaa qabu ta'uu isaa agarsiisa. Kanaaf egaa dhiirri hariiroo isaa eeguu dhiira itti gaafatamummaa qabuu fi dhiira dhugaadha. Inni sadaffaa dhiirri dhugaa ta'ee jaalallee isaanii eega. Kun immoo yaadaanis ta'ee sammuudhaanidha. Dhiirri dhugaan hariiroo jaalalaa isaa yookaan jaalallee isaa ni eega. Kana jechuunis wanta fe'eeyyuu yoo taate ani siif jira dhiira jedhudha. Yoo gadditu kan ishee jajjabeessu kan ishee waliin ta'udha. Ishee haasofsiisuu fi ishee jajjabeessuun dhiira isan dadhabnedha. Waanuma fedheeyyuu yoo itti dhagahame yoo dadhabde hojiidhaan yoo aarte yookaan balaa guddaan miidhaa guddaan yoo isheerra ga'e gadda ishee yookaan miidhama ishee dhiira hirmaatudha. Ba'aa ishee kan salphisu kan ishee eegu dhiira akkanaati. Egaa dhiira dhugaa ta'uun kanaanis ni ibsama. Dhiirri kamiyyuu nu waliin ta'ee nu eeguu danda'a jettanii yaaduu dandeessu. Garuu eegumsa hariiroo jaalalaa keessatti jaalallee keenya irraa argannu hariiroo biraa keessaa argachuun ni ulfaata. Miirri addaa fi nagaa qabu akka nutti dhaga'amuuf immoo caalaatti gammadoo akka taane wanti nu godhu nama sana irraati yookaan jaalallee keenya irraati. Eegumsa argachuudha. Yaadaan sammuudhaan akka miidhamneef jajjabeessuudhaan yaadota pozitiivii ta'an haasa'uudhaan
nu gargaaruudhaan nu eeguu ni danda'a. Kanaaf dhiirri dhugaan kanaanis ni ibsama. Inni arfaffaa dhiirri dhugaan hariiroo sanaaf dursaadha. Dursaa yookaan bulchaa ta'uun wanta baay'eedhaan ni ibsama. Hariiroo sana irratti wanti fedhe yoo uumame isheedhaaf hin dhiisu yookaan annan jira jedha. Kana anaaf dhiisii annan sirreessaa nan godha jedha. Akkuma beekamu hariiroo keessatti rakkoowwan baay'eetu jira. Hariiroo sanaan alas maatii keessatti, bakka hojiitti, bakka jiraannutti fi bakkoota garaagaraatti rakkoowwan uumaman ni jiraatu. Yeroo kanatti mee ati akkuma waan matee godhi ati sirreessi jedhee sitti dhiisee si biraa hin deemu. Dura bu'ummaa isaa fudhatee annan godha dhiira jedhudha. Namoonni akkanaas ba'aa jaalalleewwan isaanii namoota salphisanidha. Inni naaf jira jajjabina jedhu akka isheetti dhaga'amuu fi inni naaf jira miirri jedhu akka isheetti dhaga'amu godha. Kanaaf egaa dhiirri tokko dhugaa kan jedhamu kan itti ibsamu inni bira dura bu'ummaa yoo fudhatudha. Inni shanaffaa dhiirri dhugaa ta'ee hariiroo sanaaf itti gaafatamummaa fudhata. Itti gaafatamummaa jechuun egaa wanta ta'e balleessuu danda'a yookaan wanti ta'e uumamuu danda'a. Yeroo sanatti immoo anatu balleesse jedhee balleessaasaa kan fudhatu yoo ta'e namni kun dhiira dhugaadha. Ati osoo akkanan goone ta'e yookaan akkanan dubbanne ta'e balleessaan kun kan keeti akka feete godhi jedhee hunda isheerran tuulu. Yeroo balleessaa balleessettis inni qulqulluu ta'ee argamuuf jecha isheen mormu. Yoo balleessee balleessaa isaanii amana. Akkana kana kan godhe anadha. Kunis balleessaa koodhaan ta'e kun dadhabina kooti kana booda nan sirreessaa jedhee dogoggora isaa amana. Itti gaafatamummaa fudhachuun mataasaa gootummaadha. Balleessaa ofii fudhachuu dhiisuun mallattoo dadhabinaa natti fakkaata. Inni ja'affaa dhiirri dhugaan yaada mataasaatiin jiraata. Jechuunis hariirooma keessa waan jiruuf qofa siitiin gammachiisuuf wantoota dogoggora ta'an irratti waliin galu. Kaan immoo yaada isaa ibsachuuf hin sodaatu. Namni tokko maal na jetti yookaan immoo wanta kana hin fudhattu jechuudhaan yaada isaanii keessa isaaniitti namoonni hambisan ni jiru. Kun immoo osoo wal nun beeksisiin yookaan wal nun barsiisiin keessa keenyatti dhokatee tura. Kun immoo nu waliin haasa'uun akka isaan jibbisiisu godha. Yeroo hundumaa eeyyee ati sirriidha yaanni kee sirriidha jedhee kan callisu yoo ta'e isa waliin haasa'uu dhiisuu dandeessi. Dhimma dhaawuudha isheetti fakkaata. Kanaaf yaada mataa isaa ofitti amanamummaadhaan dhiirri ibsatu dhiira dhugaadha. Eenyummaa isaa ibsachuuf hin sodaatu. Wanta tokkoyyuu hin dhoksu. Ifuma ta'e eenyummaa isaa ibsata. Eeyyee tolee jechaa siitiin gammachiisuuf hin callisu. Kuni dhugaa ta'uusaa wanta ibsudha. Torbaffaa dhiirri dhugaa hariiroo isaa ni eeggata. Maalirraa eeggata yeroo jennu maatii isaa ta'uu danda'a, hiriyoota isaa ta'uu danda'a, yookaan namoota isa waliin hojjetan ta'uu danda'a. Kunis waa'ee hariiroo isaa gaaffii hin taane, gaaffii sirrii hin taane isa gaafachuu danda'u. Sirrii hin taanes kaasuu danda'u. Hariiroo jaalala sanaattis namoonni amanuu dhiisuu danda'u. Natti kana natti hin fakkaatu. Hariiroo dhugaa natti hin fakkaatu. Ishiin akkana natti fakkaatti. Hariiroo nuti itti amanne nu jalaa balleessuuf namoonni yaalan ni jiru. Kana irratti egaa dhiirri dhugaa ta'ee hariiroo isaanii eeggata. Kun isin hin ilaallatu yookaan immoo nuti hariiroo keenyatti gammadoodha. Yaanni kun nuti dhufuu hin malu jedhanii yaadota kana block godhu yookaan ofirraa deebisu. Namoonni tokko hariiroo isaanii irratti yaadota negatiivii ka'an dhaga'uudhaan yookaan yaadota sana fudhachuudhaan hariirooma keessa ta'anii yaada maatii, yaada hiriyaa yookaan yaada namoota birootiin isaanii rakkoo keessa kan galchanii fi kan adda ba'an ni jiru. Dhiirri dhugaan garuu waa'ee hariiroo isaa namoota biraarraatii wanta tokkoyyuu hin dhaga'u. Sababni isaa sirriitti ni beeka. Isheetti amaneera yookaan hariiroo sanatti nama amanedha. Isheen dubartii inni jaalate akka ta'e sirriitti wanta beekuu fi yaada nama fedherraayyuu dhufuun hariiroo isaan balleessu. Inni 8ffaa dhiirri dhugaan abjuu kan mataa isaa ta'e ni qabaata. Namoonni tokko hariiroo keessa yeroo seenanii jireenyi isaanii hariirooma sana qofa akka ta'etti fakkeessu yookaan immoo godhanii yaadu. Kun immoo sirrii miti. Hariiroon jireenya keenya keessaa isa tokkodha. Malee jireenya keenya guutuu hariirooma jaalalaa sana qofa ta'uu hin danda'u. Sana yoo ta'e wanta amantaa keenyaa kan ta'e yookaan wanta kan keenya ta'e tokkoyyuu wanta hin qabaannee fi jaalatamuun keenyallee ni hir'isa. Namni wanta kansaa ta'e tokko qabaatu namatti tola. Karoora mataasaa qaba. Karaa isaallee ni beeka.
wanta gochuu qabuu fi hin qabnellee adda baasee ni beeka. Eenyu waliin akka oolu ni beeka. Maal akka godhu, gara fuulduraatti jireenya akkamii akka jiraatu fi nama akkamii akka ta'ullee sirriitti ni beeka. Namni akkana dubartii isa bukkee jirtullee kan boonsudha. Isa waliin wanta taateef gammachuu kan dabaluufidha. Malee jireenyi koo hariiroma sana qofadha. Ganama hanga galgalaatti suma waliinan jira, wanti biraa nan barbaachisu jedhee ishee waliin ta'uun qofa hojii ishee yookaan yeroo barnoota ishee yeroo maatii ishee waliin qabdu jalaan balleessu. Sababni isaas namni wanta kan mataasaa ta'e qabu tokko kan namaas ni kabaja. Namni ofiisaa homaa yookaan wanta tokko yookaan karoora mataasaa abjuu mataasaa hin qabne nama biraa hubachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo waliin taanu qofadha jireenyi sirrii kan ta'u jedhee namni yaadu yookaan amanu hariiroma sanaafu wanta gaarii ta'e hin uumu. Kanaaf egaa dhiirri dhugaa abjuu mataasaa qabaachuu isaanillee ni ibsama. Dhiironni carraa kanaan akkoo ilaaltan abdiin qaba. Hunda keessaniif iyyuu hariiroo jaalalaa dhugaadhaan guutameen hawwa. Wanta na waliin turtaniif gammadeera. Comment gochuu fi subscribe gochuu hin dagatina. Egaa qophiin guyyaa har'aaf siniif qabadheen dhiyaadhee kana fakkaata. Barnoota guddaa fi hubannoo guddaa ta'e akka irraa argattan homaa shakkiin qabu. Guyyaa boruu qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa. Horaa bulaa.